bara haaraa ilaalchifne keessummoota miira isaan qabu haasisifne jira. Keessummaan keenyas inni jalqabaa ibsaa jedhama. Ibsaa akkamii ayyaanni bara haaraa maal fakkaata? Bara kana barri hoolaaf lama akkuma ta'ee nu gaddaa gammachuudhaan dabartee jira. Kan itti aanuuf ammoo cimnee jechuudha nuti barattoonni fayyidaa'u ispeeshaalii cimnee gara fuulduraatti deemudha. Fuuldura kanaaf keenya jechuudha barachuu waa hin hafneef kanaafuu fuudhaan barnoota keenya cimuu qabna jechuudha. Kaayyoon keenya jalqaba fakkeenya ta'uudha jechuudha. Manni keenya ganda kanaatiif kanarraa nurraa hubachuudha qaba jechuudha. Hiriyoota keetii fi barattootaaf maal dhaamta? Barattootaaf keessattuu hiriyoota kiyya fi barattootaaf wanni nan dhaamu jalqabatti hiriyoota kiyya kan baratanii fi kan hin baranne hundaanuu kan hin baranneen akka gara barnootaa deebi'anii hin jaan. Maaliif addunyaan tun barnoota kan isii barbaachisa. Barnoota barachuun bu'aa waayyuu waan qabuuf hundaan gara barnootaa deebi'aa hin jaan. Ammoo barnoota barachaa jiraniin waan tokko gaafa jalqaban haala gaariin hojjechuun xuruu waan ta'eef saniifuu hundaanuu barnoota keessa gaafa galtees barnoota san haala gaariidhaan xumuruun nurraa eegama waan ta'eef fakkii barataa osoo hin taane barataa taanee argamuu qabnaa hin jaamne. Wanni seef hin jirtumi? Ayyee guddaa galatame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya barattoonni miira isaanii itti dhagahamu karoora gara fuulduraattii fi rakkoolee isaan amma dura mudate hunda haasisnee jirra. Egaa qophiin teenya kanarraa kanuma ammaaf nagatti isiniin jaa nagaan nu tura.